Siidaa yeroo jaan waan biraatti miti yaadannoo jechuun nuti akka naannoo keenyaatti keessattuu akka naannoo Harargee kanatti gootaaf siidaa dhaabuu hin beeknu. Gootaaf siidaa dhaabuu osoo hin ta'in goota keenya odeeffachuu hin beeknu. Seenaa goota keenyaa qorachuu hin beeknu. Ammoo kurfaan callee goota kanaaf siidaa dhaabdee jirti. Oromoodhaaf Elemoo Biiftuu nama akkam ture goota akkamii kan jiru sirraa baruu barbaanne jalqaba irratti maqaa kee daawwattoota keenyaaf himtee akkasumas seenaa Elemoo Biiftuu akkaataa itti siidaa isaaf ijaartan kurfaa callee keessatti akka hordoftoota keenyaan geessuu barbaanna. Maqaan kiyya Taajuddin Naaji Ahmad Saidootiin jedhama. Jiraatuma aanaa kurfaa callee kana asumattiin dhaladhe. Asumattiin baradhee asumattiin hojiis qabadhee asumaan hojjechaa jira. Waa'ee Elemoo irraa yoon haasa'u waanin anaasee fixu miti. Seenaan Elemoo waanin an beekee xumuru miti. Seenaa guddaa qaba. Qabsaa'aa gameessa. Qabsoo Oromoo keessatti qabsaa'aa gameessa. Miseensa korra jiddugala adda bilisummaa Oromoo hoggansa siyaasa gaara mul'ataatii fi ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoo duraanii kan gaara mul'ataa ture jechuu Elemoo. Bara 81 akka lakkoofsa Habashaatti gaafa gabana dhufanii nutis qabsootti garas makamnee isa baruun keenya yeroo sanirraa qabee hoggansa bareedaa kennaa ture. Rakkoo tokko illee keessa akka hin seenne mirga sabaa fi sablammootaa illee kabajamee namni wal danda'u akkasitti amana nama akkasitti hojjechaa ture. Sochii gaariirra ture jechuu. Haa ta'u malee sababa san namni illee akka walitti hin buune hojjechaa nama ture. Ta'us garuu diinni namaaf hin rafu isaaf hin rafamne karaa kana dabruudhaaf yoo deemu waraanni adda bilisummaa Oromoo toora kana turee fi magaalaa kana waraana Tigrootaa turanii wajjin rakkoo wayii ture. Sababa saniin bishaan citee ture magaalaa kanarra. Inni karaa dabru deema bishaan nurraa muranii jaaniitiin isa dhaabanii karaa irratti asii deebisan jechuudha. Ol bahee waraana irra dhaqee bishaan akkamiin namarraa murta. Lubbuu namarraa bishaan muramuu hin qabu waan jiruun bishaan san gadhiisisee fi hoggaa inni deemu bishaani osoo hin ta'in isaan kan deebisan asii isarra mala dha'uuf jechuudha. Waraanni sun waraana kam yeroo sanitti? Kana godhu kun waraana Tigrootaati. Wayyaaneedha. Waraana Wayyaaneetu asumaan dheeffatee jira. Waraanni adda bilisummaa Oromoo jirru bakka jaan kana gaara kana gubbaa turanii jechuudha. Bishaan nu gallakkisiisii jedhanii karaarraa deebisiisanii dhaqee bishaan gallakkisee fi hoggaa deebu isaan duruu gubbaa kominikeet godhanii warra gubbaatii wajjin dhawaa waan jiran ajaja fudhatanii jiran jechuudha. Ajjeesuudhaaf walii galanii dhufaa jiran inni sanii akkasitti namannee ture qabsoo gitaa kan nagaa geggeessaa ture kanaan irra gaajee yaanne inni. Gaafa bishaan gallakkisee fi deebu adduma karaa makiinaa kana karaan gibbitti ol garuu kana booda iddoorra dhaynee ilaalla achumatti tarkaanfii irra fudhatan jechuudha. Ijoollee waardiyaa shufeeraa fi nama lamaa bira jira. Ijoolleenis ni dadhabamtee lubbuun hin baane akka carraa ijoolleen ni baate Elemochitti wareegamee jechuudha. Elemoo Biiftuu maqaa qabsooti. Maqaan dhaloota isaa Abdusalaam Qaasimii. Maqaan haadha isaallee Halimaa Muusaa Saaraa jedhamti jechuudha. Iddoon dhaloota isaa aanaa Qarsaa magaalaa Qarsaa bara 1955 magaalaa Qarsaatti akka dhalateedha. Odeeffannoon maatii isaa irraa qabnuu fi seenaa irra jirus kana jechuudha. Sababoota garaagaraatiin yeroo itti qabsoon adda bilisummaa Oromoo sochiin itti eegale yeroo san amma cimaa gara hawaasaa dhufaa jiru irratti ture. Sababa saniin jaarraa abbaa gadaatiin wajjin dabbaloota tokko wajjin walitti dhufuudhaani gara bosonaa galee jechuudha Elema. Maatiin sun already maatii qabsoorra dhume jechuu dandeenya. Abdusalaam qofa osoo hin ta'in obboleeyyan lama obboleeyyan isaa lama qabsuma irratti akka dhuman. Keessaa Muhammad Qaasim obboleeyyan keetu waraana keessa jira jechuudhaan bara 1977 dhumaatii yookaan jilmaa fijjitii ormi juusanka ummata Oromoo Harargee baharratti geggeeffame san keessa warra waraanni dargii yookaan misraaqitiin galaafate jechuudha. Galaafate kun amma sababa san hin bee qabsoorratti kan wareegamee Elema qofaa miti maatiin tun guutuun maatii qabsoodhaaf uumamte qabsoorratti xumurri isaanii ta'ee jechuudha obboleeyyan amma hafaniin ala.
Elemoon kan itti dhalatee aanaa Qarsaa magaalaa Qarsaatti gargar mul'ata. Sababa jaarraa abbaa gadaa afaan qabsoof as filatanitti isaanii wajjin gamana dhufee iddoon nuti jirru kun Kuffaa Calleeti. Gara mul'ata aanaa Kuffaa Callee akkasuma magaalaa Kuffaa Calleeti. Iddoon inni itti galaafatames magaalaa Kuffaa Callee keessattuu magaaluma muraasatti galaafatamee sababa uummata isaa akka dhiibateef sagalee ta'uudha. Kan birraa beetti akka galaafatamedha. Kan hawaasa isaa wajjin yeroo san turee fi isa beeku irraa odeeffannetti itti aansuudhaan yeroo manni barumsaa kun mana barumsaa kun jechuun siidaadha. Siidaa yeroo jedhan waan biraatti miti yaadannoo jechuun nuti akka naannoo keenyaatti keessattuu akka naannoo Harargee kanatti gootaaf siidaa dhaabuu hin beeknu. Gootaaf siidaa dhaabuu osoo hin ta'in goota keenya odeeffachuu hin beeknu. Seenaa goota keenyaa qorachuu hin beeknu. Ammoo Kuffaan Callee goota kanaaf siidaa dhaabdee jirti. Siidaa jechuun iddoo yaadannoo jechuudha. Manni barumsaa kun hanga addunyaarra jiru Elemoo Biiftuutti yaadatama. Siidaa Elemoo Biiftuuti manni barumsaa maqaa isaatiin ijaarame. Elemoo Kuffaa Calleetti dhawamuun ala iddoon awwaalcha Elemoo kan dhokate ture. San barbaachaa turre hoduma jiru wajjin laata ni gubammoo iddoo biraa geessanii awwaalammoo kan jiru awwaalchataa barbaadaa turre jechuudha. Awwaalchasaa barbaadaa osoo jirru galma tokko galma waajjira bulchiinsaa kan jedhan galma eegalle jechuudha. Galma kanaaf gaafa gahatti eegallu jechuudha. Lafa tana qonnee iddoo galma ittiin hojjennu kana gaafa gahatti eegallu awwaalcha adda addaa dhufne jechuudha. Awwaalcha itti dhufne kana keessa tokko kan Elemooti jechuudha. Lafeen itti dhufne kuni kan Elemooti. Uummanni keenya akkuma ganama soomana gahatti jiranitti nama ciisu lafeen addaan hin jiine uffanni irraa hin baane kophee qofarraa baafatee jarri wayyaanee kopheen waraana waan ta'eef kophee qofarraa baafatan wanni guutuun isaa akkasi jira. Jarri harkaniituma quba miilaa kanaan biyya dhufee biyyee qaama guutuu irraa hin baafne biraa baqate jechuudha qotee bulaan keenya. Amma matawalaqaa namaan galata kaa'uuf qabu jechuudhaan. Matawalaqaa Mahammad Jaaniini ittisa yakkaatii fi itti aanaa poolisii aanaa Kuffaa Callee ture namichi sun. Mahammad Jaaniini warra Harramilleeti. I don't know amma bakka inni jiru beeku. Matawalaqaa Mahammad uummanni Oromoo akkanaa galata uffatu kan barbaadu jechuudha. Argama lafee Elemoo irratti shoora guddaa nama taphate jechuudha. Shoora guddaa nama taphate. Amma anaa fi isa qofa banu seenni jechuu waan kana. Lafichi kan Elemoo ta'uu amaniyaan. Maaliif beediyoon aan jette jaakketa na biraa kuteeni inni ittiin dhoome irra jira. Hanga yeroo saniitti surreen inni yeroo sanii qabu kan inni irra beeku irra jira. Keessaa jaakkenni yeroo sanii warri hooggantoota adda bilisummaa Oromoo qofaatu qaba malee jaakketa akkasiisan waraanni hundi hin qabu ture. Jaakketa addaati. Amma yeroo san amatumar ture bulchaan araddaa aanaa kanaati dhaynee isa mari'achiifne nama awwaalamu qaba waan jiru bulchaan aanaa nuuf fayyame kafana ni baafne kafana nuuf bite waaraa afur immoo kana awwayyadii nuuf bite akka awwaalamurra walii galle dhufnee qabrii qotuuf seenne jechuudha. Eenyu anaa fi Matawalaqaa Mahammad bulchaa aanaa Kuffaa Callee yeroo sanii kan ture amatumar Mahammad Ammee warra jaan kun wal yaamnee dhufnee qabrii qotuuf seenne argama isaatiif asitti finnee awwaallee jechuu isaa. Barri qabrii isaa argitan lammaffaa kanatti awwaaltan bara meeqa? Barri ichi kaafne kun 90 keessa barichi addaraashina kana ijaarre jechuudha. Bakka isaan jarri halkan fideetti awwaale san ichi barri 90 keessa awwaalamee 12 saati. Waggaa 12 saati. Huccuun isaa guutuu bara 12 miti ammaas yoo awwaalcha isaa banne huccuun Elemoo ni jira. Ammaas ni jira. Mucaa tokko Tasfaayee jedhaniin amma du'ee jira. Waardiyaa ture naannoo tanatti dhaqee diyyaame Tasfaayee. Odoon ganaa garana fidin bakka kanaatti yoo baname taate Elemochitti awwaalle naan jee jechuudha. Inni ni beeka bira ture warra awwaalirraa hoggaa jarri dhawu warra makiinaa keessaa baasee fidee awwaalirraa Tasfaayeen kun amma du'ee jira. Namoonni jijjiiramee dhufan warra gaafa awwaallesanii miti hooggansinis amma dargaggeessaan bakka bu'ee jira. Haarayaa dhufe maal goona waan jaan siida jaarraa waan jiru qabannee deemaa turre. Yeroo tanatti bulchaan amma yeroo san ture Mahammad Bakrii Jaaniin amma Baabbilee irra jira.
mana barumsaa jaarraaf waan jiraata kaasee jechuudha. Maqaa Elemotiin siidaa xixiqqoo miti kan ta'uu qabu awwaalcha isaa kana miila isaa jalatti mana barumsaa ijaaruuf qabna waan jiru yaadni dhufe siidaa dhiifnee mana barumsaa kana ijaaruu irratti walii galle hojjetaan ni mari'atame hojjetaan mindaa jajjaa gadhisee jiru hojjetaan aanaa kanaa nama 1,000 fi waa. Asmaanoo hojjettoonni aanaa kuffaa callee isin sabboontota galatooma seenaa hojjettan isin jechuu barbaade iddumaanoo. Eeyyee galatoomuu qabanii mindaa jajjaa hojjetaan gadhiise irratti dhaabbachuudhaan qonnaan buloonni keenya hirmaachuudhaan ammallee hoggansi aanaatis baay'ata irra qabuudhaan manni kun toora birrii miliyoona 50 fi wayitiin xumuramee amma as ga'ee jira hanga manni kun jiru miti osoo hin taane hanga Oromoon jiru maqaan Elemoo Biiftuu ganaanuma jiraawu manni isaa kun diigamuus ni haaramoo malee hin dhabamu. Mana barumsaallee mana barumsaa hunda osoo hin ta'in mana barumsaa special school no. Mana barumsaa addaati. Barumsa addaati kan isaa ijaarame maqaa isaatiin kan ijaarame kuni iddoon tun iddoo seenaati akkasuma qaamni isaan obbolummaa qabdan warri sanuu obboleeyyan isaa warri qarsaa uftanii daawwachuu dandeessanii siidaa ilma sanii akkasuma siidaa ilmaa isaan ta'e inni siidaa Oromooti inni ilma Oromooti Oromooti. Siidaan kun siidaa isa gitu jennee ni amanna. Akka hojii isaatiin akka gootummaa isaatiin sun ta'e akka humna keenyaati yeroo kanatti siidaa bareedaan hawaasni kuffaa calleetii fi mootummaa yeroo san hanga har'aatti kuffaa callee gonaa jiru waliin ta'uudhaan siidaan kun ijaarameefii jira galatoomaa jechuun barbaada. Siidaan bareedaan ijaarameefii jira. Garuu iddoon awwaalchi inni ammallee lafeen isaatti bu'e suni ammallee waan dagatamuu hin qabne waan ta'eef. Ammallee isaas ijaaramee. Iddoon sunillee xiqqishoo akka hin dagatamne bootaan kun awwaalchi Elemoo beekamee akkatti fufu xiqqoollee achirratti illee waa. Kana nama biraarran keenyu bulchaa keenya dachaas isarra kaayyan. Bakka kana akka kililee irratti nuuf ijaaru bulchaa bulcheessa aanaa kuffaa callee gaafachuu barbaanna dachaas jechuudha. Bakka kana irratti akka nu ijaaru millee ni abdannaasi galatooma ulfaadhaa Asmaanoo hawaasni kuffaa callee goota jabeessuu keessatti kun dhugaa dubbachuuf waan Oromiyaa guutuu keessatti baramaan ta'ini hawaasa keessaniifuu barumsa taatanii jirtanii galatoomaa isin jechuudha. Galatoomaa isinillee dhuftanii iyyaafachuu keessaniif goota keessan dhuftanii iyyaafachuu keessaniif galatoomaa aanaa kuffaa callee gootota asitti dhalatanis baay'ee qabdi itti fuftanii hunda akka qorattaniin barbaade galatoomaa.